Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kootii har'ammoo mata duree akkamittiin ofitti amanamummaa guddifachuu dandeenya jedhu irratti mata duree haaraa tokko isinii qabadhee dhufeera. Na wajjin turuudhaan na hordofa. Egaa akkuma beekamu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota nu barbaachisan keessaa tokko ofitti amanamummaadha. Wantoonni guyyaa guyyaatti hojjennu yookiin raawwannu hundumtuu ofitti amanamummaan qabu ta'ee rakkoon nurraan geessisu beekamaadha. Kanaaf bakka barannutti, bakka teenyutti, bakka sochoonutti, iddoo hundumaatti kanaaf ofitti amanamummaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkamittiin namni tokko ofitti amanamummaa ga'aa ta'e tokko horachuu danda'a yookiin ofitti amanamummaa guddifachuu danda'a waan jedhu irratti ibsa gabaabaa isiniif kennuun barbaada. Fi qabxiilee tokko tokko isaan jalatti kaa'antu jiru jechuudha. Tokkoffaa irratti namni ofitti amanamummaa cimsachuudhaaf waan inni gochuu qabu keessaa gatii isaa ofiisaaf kennuu beekuu qaba. Gatii akkamiin ofiif kennuu qaba? Nama duratti yeroo dhiyaatu, wanti bakka hojiitti yeroo dhiyaatu, fuula nama duratti yeroo dhiyaatu gatii akkamii ofiif kennuu qaba? Ani gatiin ofiif kennu sun gatii negatiiva ta'e moo gatii poozitiiva ta'edha yookiin immoo gatii sirrii ta'e moo gatii gad of buusuu, gatii gad isa buusuu ofiif kenna. Namni gatii ati ofiif kennite si ilaalee si kabaja jechuudha. Kana jechuun karaa biraa namni ofitti amanamummaa kee kan inni sirratti arguu danda'u gatii ati ofiif kennitu sanadha jechuudha yookiin immoo afaan warra Ingiliffaadhaan self esteem isa jennu jechuudha. Kanaaf gatiin nuti ofiif kenninu yookiin iddoo nuti ofiif kenninu, eenyummaan keenyaaf iddoo nuti ofiif kenninu, ilaalcha nuti ofii mataa keenyaaf qabnu nu murteessaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti akka nuti konfidensii yookiin ofitti amanamummaa qabaannuuf gahee guddaa taphataa jechuudha. Inni lammaffaan akka nuti ofitti amanamummaa gaarii qabaannu kan nu taasisu keessaa wantoota akka nuti gatii keenya xiqqeessinu nu godhan yookiin akka nuti gadi of buusnu yookiin gatii sirrii akka ofiif hin laanne kan nu godhan sana yoo qabxiilee sana adda baafannedha jedha. Inni lammaffaan gaafa wantoota akka nuti gadi of buusnu yookiin gatii sirrii of hin laanne nu godhan sana adda baafannu maal goona jechuudha? Furmaata itti barbaannaa jechuudha. Kanaaf wantoota sana adda baafachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Gaafa kana erga adda baafannee booda furmaata tokko isaanii fi maal akka ta'an gatii keenya akka sirreessine of ilaalcha sirrii ofiif akka qabaannu fi namni biraanis ilaalcha gaarii akka nuuf qabaatu taasisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf rakkoolee jireenya keenya keessa jiran yookiin akka nuti kabaja sirrii yookiin gatii sirrii hin arganne kan nu godhan sana ofirraa baasuu yookiin immoo dhiisuu yookiin amala keenya sana iddoo sanatti sirreessuu danda'uu qabna jechuudha. Inni kan biraanii fi inni sadaffaan akka nuti ofitti amanamummaa gaarii qabaannu kan nu taasisu keessaa yeroo hundumaa qaamni sammuu keenya keessaa akkuma beekamu yaadonni nu morman jiru. Yaadota nu morman sana yookiin yaadota criticize nu godhan sana fi iddoo kennuu dhiisuu qabna jechuudha yookiin immoo dhaabbadhu jechuu qabna. Gaafa sammuu keenya negatiiva nutti himu sirrii miti jechuu qabna. Fakkeenyaaf namni tokko namoota baay'ee namoota fakkeenya fudhachuu barbaadu namoota adii ta'an yookiin bifaan adii ta'an hundumtuu adii ta'anii namoota sana keessaa tokko gurraacha yoo ta'e jechuudha. Namichi gurraachi suni maaltu itti dhaga'ama? Gadaantummaa yookiin inferiority kan jedhamutu itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf namni kun inferiority complex yookiin immoo miira gadaantummaa sammuusaa keessatti uumamuu danda'a jechuudha. Kun immoo maaliif nu saaxiluu danda'a? Kan akka anxiety, depression, kan dhiphina garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu
sammuun keenya gaafa inni criticize nu godhu yookiin sammuun keenya gaafa inni jechoota negatiivaa kun siif hin ta'u, kun sirrii miti, ati nama akkasii miti, ati gatiin kee gatii gaarii miti yookiin iddoo gaarii siif hin ta'u gaafa nu jedhee gadi sammuun keenya nu deebisuu barbaadu maal gochuu danda'u qabna? Sammuu keenyatti maal himuu danda'u qabna? Faallaa isaa himuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu kunis maal cimsaa deema? Itti ofitti amanamummaa keenya guddisaa deemaa jechuudha. Inni itti aanu namni ofitti amanamummaa gaarii qabu maaliin beekama? Ofirratti hundaa'uudhaan beekama jechuun nama biraa irratti hin hirkatu jechuudha. Hirkattummaan qabu ofiisaa irratti dhaabbatee jiraachuu danda'a. Maaliif ofitti amanamummaa waan qabuuf? Ofitti amanamummaa wanta barbaanne tokko akka goonuu fi sodaa malee wanta raawwachuu barbaannu sana raawwachuu isaa waan nu dandeessisuu fi namni ofitti amanamummaa qabu salphaatti maal gochuu danda'a? Ofirratti nama biraa irratti hirkachuu ishee ofiisaa qofa irratti hirkate ofiisaa danda'ee namoota biraaf illee ga'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu ofitti amanamummaa keenya guddisuuf ammas of danda'uu qabna jechuudha. Akkasumallee ofitti amanamummaa guddisuuf karaa biraa maal gochuu qabna? Gaafa namoota gidduutti dhiyaannu akkaataa nuti uffannuu fi akka saayikolojiin jedhutti namoonni uffata gaarii uffatanii, namoonni kophee gaarii kaa'atanii namoota duratti baay'ee jaallatamu jedha. Kanaaf iyyuu namoonni si ilaaluu wanta uffattu akkaataa itti jirtu yookiin akkaataa itti babbareeddee jirtu sababa si ilaalanii fi namoota sana fuulduratti ofitti amanamummaa kee cimsuudhaaf akkaataan uffannaa kee illee baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf achirratti illee baay'ee hojjetamuu qaba. Egaa hordoftoota koo kutaa tokkoffaa ofitti amanamummaa akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu gabaabumatti akka kanatti isiniif dhiyeessuu yaaleera. Kanaaf an jiru qabxiilee hafan immoo kutaa itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Subscribe gochuudhaan chaanelii koo na hordofaa. Barnoota hedduu akka argattan abdiin qaba. Galatooma.